azaan tangayi gabbu'aanoo iqaamaani salaannaa jettee jedhe. Hanganumachi ilaalee saree achi as deemtu arga. Imaama dhufu jira dhaabbaa jeenje. Ani qaxaleen kee eessan kaa'ametta. Gaafa tokko nama wahii Sheekh Ibrahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Baga nagaan dhuftan har'a baacoo fi gorsa sheekota keenya sadii walitti isiniif qindeesseera. Keessattuu seenaan inni dhumaa baay'ee nama ajaa'iba. Isin kamtu isin kofalchiise? Komantii irratti barreessaa. Bohaartii gaarii. Eemisgiiti jagala hormaa lukkoosa. Gaaf tokko muharrab bayee azaanee jaal. Wuje. Jeedalloon dhuftee azaante gaayee gabbuu qaamini salaannaa jettee jee. Eemisgiiti jagala hormaa lukkoosa. Azantan gaayee gabbu'aanoo iqaamaani salaannaa jettee jee. Hanganumachi ilaalee saree achi as deemtu arga. Imaama dhufu jira dhaabbaa jeenje. Ni milkaa'ee beek yarra. Rabbiin furee beek. Gabbu'aa iqaamaa gaanii salaannaa ogaa jirtu saree argita as deemtu. Imaamni dhufaa jiraniiti kodhaabbaa. Ni azana beek. Ni azana. Akka gaarii azana. Hiraaba toora sa'a saddeetii kan. Hiraabbadhaa jedhama. Lukkuun iyyite jedhama. Ni hin dhageenye takka. Lukkuun iyyite hiraabbadhaa jedhamee hiraabba. Hiraabni sunis ka fitinaati sa'a saddeetii nyaatee raftee subii kaatee beeloyta duuba. Mee amma immoo kan kana caalu Ustaaz Raayyaa irraa dhageeffame. Itti dhiyaadhaa. Hattuun isiin finfinnee. Waan hin qabdu dubbii tokko akkuma kana ijoollee dhuma keenya sunatti hime anjaa hin agarre. Egaa abbaadhuma gaazexeessaa nama guddaa wayiiti du'eera abbaan sun illee. Booda balaa jedhamu hattuun finfinnee aarsataa isaa kaasaa bara. Guyyaan guyyaa bashannanaati, guyyaan guyyaa ramadaanaati, guyyaan guyyaa hiikaa ramadaanaati keessa seeqadhaa jechuudhumaaf immoo waan dhugaadha sirrarra'e kana haasawna. Qoosaa yeroo jedhan qoosaa kijibaatu jira. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Maasiyaan immoo gara hin taanetti nama geessa. Garri hin taane immoo gara hin taanetti nama geessa. Waliidhaadha. Achiin nama gaatu malee arban hin egaa gaasheenis hiikamaniiru fakkaata. Yeroo akkana. Maayini nama dingaasheen maayi kamuu isaanii mormii qabamoo ba'a. Egaa masgiidatti biyyaa maqaan seera masgiidni maaliif beektaa? Itti gaafatamaan nama jira hennaa hidhame maa hiriira nagaa baheen baafatu namni. Egaa hattuu galaa jedhee gaazexeessaanyichi birrii kennee fi saayibaa wajjin hin jiran. Achi karaa baadiyyaa Wallaggaatti dhufan egaa. Birrii kennee fi bakka galaa hidhee gaggeessee inni hojii dhaqee ganama. Inni hojii ganama subii halkan hojjetaa televizyiinii keessa hojjetaa. Amma gaa inni hojii dhaqee jarri moogaluudhaan ganama kaanis keettiin ganama muramaa Atubisaraatti durgisee dargii amma dhufee yaadigii waggaamee akka ga'utti Atubisara raqamee saraan qabatamee waraffaadhaan tikeettii muratama. Tikeettii muratama dhaabbatanii isaan kun dheeraadhaa keessa. Dabala si keessaa fudhatte. Dabala harka si keessatti jedhee. Elaa fudhatte jedhee. Fudhatte dabala inni maqaan isaan sun tikeettii wajjin ni cinqaman. Fudhatte ka. Fudhatte jedhan. Bakka keessaa guurte. Inni dhaqani nama keessaa. Kottuu gaa maaliin galtaa miti si keessaa fudhatteetti. Kottuu. Fuutee kaateetu laaluu fuute miti. Kottuun jedheem. Jedhanii fudhatanii bakka galanii innaan namichi kee inni ilmi isaanii inni kaleessa gaa nagaatti jedhee biraa ba'e innaan dhufu gaabii maratanii dhatten jiraayyuu xarbeezzaara ta'u wombariir awabban galle haaliin galaa dabalaan kee maal ta'e beektaa si nyaattee sun jedhee iyyuu fuulleeti dhaabbadhee ilaalamini keessaa fuutee utuun itti iyyuu fuutee deemte maaliin gallaa ani qaxaleen kee
Ani qacaleen kee eessan kaa'abeetta? Samuel. 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 Tahun dah dirut. Asik. Samuel. Iya unda sama me malo tu. Adi saba gutu sama me malo. Nami nagape. Ada di saba gutu sama me malo televisi itu nih ini nyata sinta si koko sinta isim bidina syarul kat debat. Assalamualaikum. Gorsaa fi qoosaan Ustaaz Raayyaa sun baay'ee namatti tola. Amma immoo gara seenaa ajaa'ibsiisaa Sheek Absulaan biratti isin hin darbu. Kofla qofa osoo hin taane barnoota guddaas qaba. Gaafa tokko nama wahii Sheek Ibraahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Akka malee haati mana isaa tuni dubartii walitti qabdee sirna waliimaa wahiitiif yookaan munaasabaa sadaqaa wahiitiif dubartii walitti qabde guyyaa sadaqaatiin dura walitti dhufanii shunkurtii walii curuun foon walii curuu wanni akkasiin jiramoon jiru waamte dubartii irratti walgeete dubartiin jama'aan kenna yoo walgayu way afaan hin callisaa hin beeyta nu dhalteellee haadhateenna waliin dhalannellee obboleetii teenna irraa dhallellee niititeenna haadhateenna waliin dhalattellee adaadaa habooteenna abbaa keenna waliin dhalattellee abbeertuteenna jismii walumatti nu deebi'a garuu amaluma walii himaa jirra malee wayta haasoynu hagumatu gara ka dubartii himnu ka dhiiraallee himaa jirra wanni beekamaan kanuma maggaafaat mibal nagar yalla wal dhiibbaa wanni jedhamu tokko hin jiru as keessa muluu isaa waan rabbi himeef nabi hime irraa himaa jirra Allahumma yoo fahmii kennaaf kaan himnee dagannee bira tarree kaan himuu dhabne malee namittiin tun abbaa warra ofii akka malee jaalatti jarri kennaa walgahee jennaan aramaa dhiiraa jammare jarri akkaafaa fudhatee dhiira kota